Akkuma jalqaba biyyarraa dhuftaniin amaloota sadii madaamiin barsiisuu qabdu. Madaamonni teechan isa yoon barannee waa takkallee fooyya'uu hin dandeechu. Jalqabuma gaafa dhuftanii madaamii keechan barsiisuun dirqama jechuudha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'as haala kanaan walitti deebinee jirra. Asumarraanis gaaffii obboloota koo baay'ee yeroo dheeraadhaaf na gaafatanii ani immoo baay'ee natti tolu yoo didu viidiyoo garaagaraan hojjedha. Dhiifama naa godhaa warroonni gaaffii keessan na gaafattanii deebii odoo isin hin deebisiin hafee ammarra deebi'aatii naa barreessaadha. Amma sammuu firiina ta'ee jira. Waan isin na gaafattaniif isiniif deebisuuf immoo qophiidha jechuudha. Kaabaatii ramadaana xiqqoo sammuun biizii nu ta'ee ture. Viidiyoo hojjedhu malee sammuu sirriitti biizii na ta'ee ture. Amma galata waaqayyoo firii ta'ee jira jechuudha. Egaa firiin ta'ee isin jedhu guutumaan guutuu miti ammallee nafaa torban boru aga torban har'aa haadha qidaamidhaan ta'e aga torban har'aatitti hin soomtii soomu jechuudha jarri kooyi inuma jira jechuudha hojiin isiniif galee haa ta'u garuu galata waaqayyo hundaafu. Wanti ani isinii jechuu dhufe amma obboloota keenya baay'eetu maal jedhu madaamiin xiyyaa homaa naaf hin bittu. Shaamboo naaf hin fiddu, saamunaa naaf hin bittu, akkasumas yuunifoormii gaafan biyyaa dhufu habbaa sadii naaf bittee ergasii deebitee naaf bittee hin beektu. Iskerbii naaf hin bittu waan godhu dhabee kan biyyarraa fidadhe narratti ciccittee kan jedhu gaaffii obboloota koo baay'eeti. Egaa viidiyoo kana keessatti guutumaan guutuu fakkeenyaaf wanta akka zayitii, akka shunkurtii, akka timaatimaa, akka kiyyaaraa akkasumas immoo meeshota tanadiifaa kiloorarsii, feerii, saamunaa yookaan oomoo diitoolii kanaan qabatee hunda isaa meeshaa fidan hunda yoo dhumate jetteen barbaatii tokko kan akkasitti dhumata yoo dhumate jetteen maal gootee fixxee xiqqeechii fayyadamii ani maallaqa hin qabu jedhu madaamonni yeroo ammaa. Madaamonni yeroo ammaa qeessa harkaa bitatu ija rifeensaa bitatu waan ija keessa kaawwatan nyaara bitatu kaan bitatu birriin isaanii asitti dhumata. Keessattuu madaamonni amma sarraatinyaa garagartee ilaalaan jirtu. Ofii qofa bareechuu malee sarraatinyaan uffattee dibattee nyaattee akkas goote dhimma isheetii miti. Isin wanni ishee barsiisuu qabdanii warra nyaata mana keessaa hin qabneef jechuudha. Yeroo kamiyyuu nyaanni akkasiin barbaachisu. Nyaanni garaa keessanii akkasiin barbaachisu madaamii teechan barsiisuu qabdu. Nyaata akkamii ganama yoo ribaa kaatan qursiin akkasiin barbaachisu. Wanta qursiidhaa ta'uu san argachuu akka qabdan. Inni lammaffaa misaan akkasiin barbaachisu. Wanta misaadhaa ta'uu san argachuu akka qabdan. Inni sadaffaan maksasii sa'aatii 5 irratti akka nyaachuu sin barbaachisu. Yoo danda'ame. Yoo hin danda'amne immoo maa gochuu hin dandeettan maksasii. Inni arfaffaan akka irbaan sin barbaachisu. Namni kamuu irra guddina qursii misaa fi irbaata osoo nyaatiin akka jiraachuu hin dandeenye madaamii keessan barsiisuu qabdu. Yeroo kamiyyuu nyaanni garaa keessanii akka sin barbaachisu madaamiin teechan jalqaba hin beekne taanaan booda waan beeloftan sin seetu. Nyaattanii dhiistanii dhimma keessan. Garuu jalqaba odoo ji'a tokko waga ji'a 3 odoo hin guutin akka kun sin barbaachisu barsiisuudha. Inni lammaffaan akka uffanni sin barbaachisu akka dhuftanii hin barsiiftu saniin booda akka shaamboo sin barbaachisu akka saamunaa sin barbaachisu. Bayzawee shaamboo fi saamunaa osoo maallaqa keessan bitatanii irra filatamaadha. Shaamboon isaas ni fidanii shaamboo abaayaadhaan miiccanne. Galee kan abaayaadhaan miiccanidha. Inni sun immoo gaafa rifeensa keessan irra ga'ee rifeensa keessan sinirraa ciree sinirraa balleecha. Ani yeroo jalqaba dhufe hin beekne ture. Dhugaa rifeensa kiyya fayyadamee akkasumatti narraa haadee narraa xumure jechuudha. Inni shaamboon kan uffataati malee kan rifeensatii miti jechuudha. Saamunaallee saamunaa gaarii siif fidan kan fuula keessi kukkutu siif fidu. Kanumarraa shaamboo fi saamunaa baatiidhaan birrii 50 mindaa keetirraa murtee osoo mataa keessaniin bitattanii isin barbaachisaadha. Inni biraa immoo yuunifoormiidha. Yuunifoormii habbaa 3 ergasii bittee habbaa 3 sanii waggaa 2 fayyadamuu ni dandeessa. Maal rakkatte uffata hojiiti waan ta'eef mana keessa uffatta jechuudha. Dhugaatiin itti mani ani shita akkanaa jechuudha. Shita shammoo maalan qaba. Shita 5 kana waggaa 5 fayyadame. Baranni waggaa 5ffaadha mana kanatti. Waggaa 5 isuman miicee isuman qayyaradha. Isuman miicee isuman qayyaradha.
bara nagaruu xiqqoo narratti tarsa'e dhimma kiyyaa miti bara nagatee keessa galuuf waaqayyo na gargaare mee hundi keechanuu amantaa qabdanii tsarootii du'aa'ii naa godhaa akka nagaadhaan keechaa galu ji'a muraasa naaf haa jira jechuudha. Waaqayyoon naa gargaaru garuu haa ta'uti ijoollee baay'een kafana akka madaamotaa kan barbaaddantu jiru biyya Arabaatti. Shi'eenni dalaaltanii maallaqa keechanitti kan taphatanii jiru. Kafana mana madaamii keessatti yoo bittan kushiina madaamii keessatti uffattu. Kafanni sun yoo taa'ee walitti shunturuuraa deema, bushaa deema. Kanaaf jechuudha. Gaafa galtan madaamii teechanii suuqina jecha jettanii kafana sadii kafana ija namaa qabu bitattanii gaafa galtan Itoophiyaa keessatti immoo kafanni babbareedoo faashiniin biyya Arabaattis kan dhufu bara kafana chaaniyaadha baay'een isaa. Baay'ee isaa chaaniyaatu galcha. Itoophiyaallee chaaniyaatu galcha. Yeroo tokko uffata London xiqqoo uffata gaggaariin jira. Itoophiyaa keessas jira. Yeroo ammaa ijoollee Itoophiyaa keessa jiran ijoollee hedduu argaarra. Uffannaan isaan uffatan uffannaa baay'ee qalbii nama hatudha. Biyya Arabaatitti uffanni biyya Arabaatitti bitannee walitti guurru yoo nu fayyade biyya gaafa gallee baatii jaanuun fayyadu. Dhugaan sinitti maali? Namni nani beeku. Roottoo sadii uffataan galanii uffanni sun walirratti shaaggatee jira. Nan beeka jechuudha. Isin nuti anaan dabalatee jechuudha. Kaayyoon nuti manaa baaneef, kaayyoon nuti biyyaa baaneef bareeduuf uffachuuf osoo hin taane hojjennee of jijjiirree biyya keenyatti galuuf. Gaafa biyya galtee uffataa asii uffata 5 qabattee galte si ga'a. Garuu kana sirriitti qabattee galuu si barbaachisa. Yoo kana hin qabaanne baay'ee rakkatta. Maallaqa asitti hojjechaa jirtu kana gaafa balleechite baay'ee rakkatta. Namni abbaa kanaas hin jedhee garagaree si ilaalu hin jiru. Gaafa maal taate? Gaafa farkaa dhabde. Gaafa kun hin jiraanne. Kanaaf obboloota koo shamarran biyya Arabaa kaayyoon sin manaa baataniif waa biraati. Keessattuu yoo dandeessan shamarran biyya Arabaa kamiyyuu yoo dandeessan magaalatti lafa kaaree mitira 200 osoo hin bitatin biyya Arabaatiin galina. Dhugaan sinitti maali? Har'a sin sammuu biraa baattanii jirtu. Amala biraa baattanii jirtu. Nuti shamarran har'a amalli kalee gaafa biyya jirruu fi har'a iddoo kana jirru garagara. Anamma osoo waleen asii galee maatii koo wajjinan jiraadha doon jedhe tokkoffaa sammuu kunaan eeyyamu. Lammaffaa wacan jaaladhu. Wacan danda'u. Sadaffaa cinqati hin danda'u. Arfaffaa nama deebinatti deebisuu hin barbaadu. Sanuu nama galeetu jechuudha. Gaafa san waldhabbiin maatii kiyya jidduutti anaa fi maatii kiyya jidduutti uumamuu danda'a. Yeroo dhabbiin uumamu san immoo aaruun danda'a. Yeroo aarisan immoo yoon bakka itti boqadhu wayii hin qabaanne waan hin taane keessa galchuun hin danda'a jechuudha. Kanaaf wanti kaleecha nuti gannee deemne hundumtu achi hin jiru. Haalli nuti gibbiin maatii keenya kan kaleecha nuti beeknu fi kanarra nuti beeknu garagara jijjiirrameera. Kanaaf yoo dandeechan gaafa asii galtan kiraa ittan galasoo hin taane yoo kan danda'amu ta'e kaaree mitira 200 lafa tokko bitattanii mana guddaa irratti ijaarrachuuf asii duuba maallaqa ittiin calleechina. Maallaqa asii galtanii wanta ittiin fayyadamtanii mana luukii 30 ijaarsifattanii kanarraa kan hafe waan haqimii keechanii gaafa asii galte mana namaatti gibbii namaatti kiraa namaatti galuurra gibbii dhuunfaa keetti galuuf mana luukii 30 bareechitee ijaarrattee kaawwan maallaqa harkatti qabattee galtee hojii gibbuma san keessatti hojii uummattee saniin booda mana hafisan itti xumurachuu hin dandeecha akka barbaaddetti. Kana yoo gootumu kana gochuuf immoo sammuu keetiin maal gochuun qaba? Akkam gochuun qaba? Waan gootan tokko ofitti amanuun dirqama nama barbaachisa. Jiruu fooyyeffachuuf dirqama nama barbaachisa. Yeroo ammaa kana sa'aatii kana Itoophiyaa galeen jiraadha yoo jette sammuu kee kana sirriitti jijjiiruu qabda. Itoophiyaa galee nuuroo Itoophiyaa danda'een jiraadha yoo jette fageessitee yaaduu qabda. Jireenyi Itoophiyaa dachaa qaala'ee jira. Gallee keessa jiraachuullee baadhu odeeffannoo garagaraa nan qaba jechuudha. Odeeffannoo kanarraa immoo haala kamiinan gaafa biyya gale jireenya kana injifachuu qaba jedhee galgalaa ganama itti yaadaa jira.
biyya ormaatii galee haadha ormaa harkaa galee haadha ormaatti deebi'uu hin qabu kan jedhu bu'aa bayii hedduu ceetee yaaduu qabda. Garbummaa keessaa baatee garbummaatti deebi'uun kun bu'aa tokko hin qabu. Umurii kee fixuu, umurii keenya fixuu ta'a. Kanaaf umuriitti fayyadamuuf immoo karaa kamiyyoon deemi sirriidha. Asteechee bakka amma jirtu kana teessee maalan hojjedha? Itoophiyaa yoon gali maaloon hojjedha na baasa jettee nama biyya jiru hin mari'atiin. Namni biyya jiru dhaggeeffadhaa. Namni biyya jiru yoo gaafattee maallaqni miliyoonni 2 akka hojii tokko siin banneetti sitti himu. Gaafa kana abdii kutatta. Yoo maallaqa meeqa hojjedhan biyya galee hojjechuu danda'a kan jedhu yaadni bichaan sammuu si dhuffisa. Yoo ofitti amante, yoo yaada mataa keetii akka sammuun ofii nama ajajanitti deeman 18,000 hojii si uumuu danda'a. Yoo maal taate yoo gibbii dhuunfaa keetii mana kaarii meetira 200 magaalaa irratti bitatte kan kee yoo ta'e qulfiin kan kee yoo ta'e 18,000 immoo hojii si uumuu danda'a gibbii san keessatti. Yoo kun fageessee yaade dirqama miliyoona qabaachuu sin barbaachisu. Dirqama nama Itoophiyaa jiraachaa jiru mari'achuu sin barbaachisu. Namoonni Itoophiyaa jiran sa'aatii kanatti xafashanii wanta wallaalanii yoo waa'ee biyyaatti haasoftu nu gara deemnu dhabnee jirra. Akka taanu dhabnee jirra.